jiraachuu waliif jiraachuu tanatu xiqqoo nu dhibe. Walaakinnahu haa jennu malee namoonni ammallee rabbi isaanii laafisee islaamuma irratti illee wa'tasimu bihablillaahi jamii'aa akka rabbi jedhu sanii gamada takka irratti waliin jiraatullee ni jira. Irra hedduun keenya aksari nama keenya nama ammallee badii adda addaa isaaniin deddeemaa ta'in jiru. Sooshaal miidiyaa kanarratti liivii adda addaa yoo seentanii manoota adda addaa gaafa seentanii ilaaltaniitiin jettanii dubartii teenya dubartii ammallee kabajaa dubartii ammallee ulfinni isheen maree ka hijaaba uffataniitiin jiranii hijaaba isaanii mulqachiisanii yeroo itti fuula keessa laayivitti dhiyaadhu jedhanii yeroo itti affeeran keessa jirra. Kana dalaguu nama islaamaati nama ammallee nuti islaamummaadhaaf hordiyyaadha jenneetiin hin yaadnu. Kanoo laallu ummanni kaafiraa ummanni namni biroo maal akka nuun jedhu isin asumaan deebii kennuu ni dandeettanii. Osoo irra hedduun nama keenyaatu kheyrii ittiin dalagaa jiru daawaan itti irraan deemaa jira komparaatiif riiliijinii irraan geggeeffamaa ta'e jira quraana barachuun irraan geggeeffamaa jira kitaaba barachuun irraan geggeeffamaa jira nashiidaa adda addaa maxxansaniitiin ergaa islaama kumaatama biraan ga'uun danda'amee jira. Daa'ii takka sagantaa daawaa takka waraabanii namoota kumaatama biraan ga'uu danda'amee jira. Ergaalee adda addaa bifa viidiyootii fi oodiyootiin illee maxxansanii hawaasa kumaatama biraan ga'uun danda'amee jira. Walillaahi alhamdu shukru. Kuni faaruu rabbii kennaati hedduu itti gammanna. Haa ta'u namni badiidhaan sooshaal miidiyaa kana fayyadamullee jira. Nuti eessa jirraa? Maalirra jirraa? Waan namni nurraa dallalfatu, waan namni nurraa baratu maal dalagaa jirra waan jennu kana inshaallah gadi fageessinee jabeessinee ilaaluun nurra jiraata. Warra waan kana itti fayyadamee itti fayyadame illee fakkeenya gaarii hawaasaaf ta'u rabbi nu haa taasisu. Hawaasa gaarii warra fakkeenya ta'u rabbi nu haa taasisu. Warra ammallee diinaan isumaan dagaagee isumaan firii buuse isumaan ammallee firii buuse kana dhalootaan sooruu rabbi nu haa taasisu. Nuti guddachuun eega guddannee firii buusuun firii buufnee dhaloota sooruu jechuun nuti firii islaamummaa ta'uufuma kennaadhaan dhabnee qabannee akhlaaqa keenya tollee shari'aa barannee itti hojjannee dhaloota keenya diiniin oomishnee addunyaadhaaf gabbaasu kalas kanatu nurraa barbaadama. Nama ofii qophaa'etu nama qopheessaa, nama badii irraa fagaatetu nama fageessaa, nama ammallee waa baratetu nama waa barsiisa. Hubadhaa dubbiin akkana dubbiin ammallee akka silaa nuti akka salphatti ilaalluume dubbiin waa barachuudha, dubbiin waa barsiisuudha, dubbiin fakkeenya namaa ta'uudha, dhalootaaf fakkeenya ta'u, abbaan manaa haadha manaatiif fakkeenya ta'u, haati manaa abbaa manaatiif fakkeenya ta'u, abbaan manaatiif haati manaa ilmaaniif fakkeenya ta'u kalas ilmaan fakkeenya fakkii gaarii isaanirraa dhaalaa guddatan. Osoo amala isaanii jiiniidhaan dhaalaniyyuu haalli guddaan isaa irraa dhaalanii adeemsa isaaniiti. Yoo callisaa isaan taane ijoolleen suni ni callisanii haala gaarii horatanii kabaja namaaf qabanii jaalala namaaf qabanii barnootaaf ni ariifatanii waa barachuudhaaf ammallee kaka'umsa guddaa qabaatanii jechuudha. Tarbiyaan guddoon mana keessaa gadi baati. Namni jallataan illee hawaasni xiqqaan mana keessaa ba'a. Walaakin nu xiqqaa jennu malee hawaasni guddaan achi. Sababni isaa yoo achi jallate abadan hin qajeelu beeka. Yoo achi ammallee qajeele abadan jallatu. Ijoolleen gaafa awwalaa muka takka gaafa isiin kichuudhaa yookaan isiin xiqqoodhaa olii gad daddabsanii akka barbaadanitti jallisanii hidhuun ni danda'ama. Gaafa ammallee guddate ni daba ni caba malee hin dabu beeka. Ni caba malee hin dabu. Ilmaan gaafa akkasii ilmaan gaafa xiqqeennaa suni akka barbaadanitti qajeelchanii guddisuun ni danda'ama. Guddannaan hin dabdi malee badeen cabdi malee hin dabdu qajeelchuu beeka. Kanaaf nuti kaayoon keenya egeree dhaloota islaamummaadhaan ijaaruu, adliidhaan ijaaruu, haqaan biyya tana ijaaruu gadi dhaabuu bakki itti haqqi daddaayitee har'aan tana biyyi guutuun haqa dhabdee wallaahi zulmiin hammaataatiin jirtu waladu zinatu dachii guute dhiiru. Waladu zinaa kanoo isiniin jedhu ilma haraamaatu dachii guute ilma haraamaan dhange'ame subhaanallah. Karahmata hin qabne karahmata olii hin qabne hedduu biyya adda addaatitti quba yoo qabaatanii ilma manatti dhalate ilma qumaantaa yookaan manatti dhalate yookaan dubartiin manatti deetteetiin jettee hin saalfatuu jedhanii rahmatummaan qabu jedhanii ijoollee addaan fageessaa irraa fageessaa jedhanii hubadhaa nama dhiiba jedhanii daangaa dhiiba jedhanii waan akkasiitu jira. Har'aan tana santu hammaatee namni rahmatummaa olii dhabe. Namni nama akka ofiititti
namni nama qofiititti zulmi hamaa yaaduuni gaafa kana eegalte akkanatti eegalte illee kanaafi nuti dhaloota qulqulluu sammuun isaanii illee qulqulluu ta'e beekumsaan hoogganamanii agartuu mul'attuu gara fuulduraa khayrii inshaallahu nuun tahuu qabaa. Oominni nuun ta'uu qabaa. Nu qophoofne hawaasa qopheessuu qabnaa. Dhiisa nama badii dalagullee maa ila daawaa biraan gaa gorsaa ila argitanii gorsaa qajeelchuuf ammallee yookaan gara daawaatti yaamuun gara ammallee khayriitti turuqa khayriitti isa yaamuudhaaf haala gaariidhaan ud'u ilaa sabiili rabbika bilhikmati wal maw'izati alhasana quraanni jedhu inshaallah haala gaariidhaan nama sayyaamuudhaaf hirmaannaan nuti qabnu adda haa ta'u. Yoo yaamullee dadhabinummaa haala toluun daawaadha guddaa. Haala toluun haala gaarii qabaachuun koppiliinki godha sheer godha. Koppiliinki hangammaa kuma takka illee galchine dhiiroo. Kuma takka galcha. Obboleewwan kiyya baarakallahu fiikum rabbi barakaa isin haa godhu. Taaf godhallee. Manni ammallee kadiiri keenya umri rabbi nu haa dheeressu wallahi kadiiriini. Amaanaa rabbi nu haa tiisu. Yeroo hedduu nama ammallee namaaf dursa kennu. Nama ammallee lubbuu fi caalaa namaaf yaadu. Rabbiin ammallee man kaana fi cuuni akiihi kaana allahu fi cuunihi yani. Nama ammallee obboleessa isaatiif ta'e rabbiin ammallee waan guddaa isaaf ta'a inshaallah rabbi isaaf haa ta'u hedduu isa jaalanna inshaallah. Kanaaf ashaaraan gaariin islaamummaadhaaf lafa kaa'uu qabnu gama beekumsaa fi gama barnootaatiin madaarisni nuti dhaabne hanga gaafa duniyaa tanarraa godaannee illee deemnu ilaa abad nuuf ta'u. Mee manni barnoota har'aan tana akaadaamii fi shari'aa barsiisu dhaloota waan dhaabuu qabna ijaaruu qabna. Nuti bara hojiin keenna rabbiin gabbaru maaliin rabbiin gabbarraa hojiilee silaa waan barbaadamu waan rabbi karaa nu godhe sharriin karaa nu godhe kana guutuun rabbi gabbaruu qabna. Qanaata bareedaa dhaabneetiin biraa dabruu qabna. Hospitaala islaamaa ka deettuun islaamaa keessatti deettu. Ammallee namni islaamaa bifa barbaade bifa shari'aa isaa eegeen keessatti wal'aana. Waan dubartiibatu beeka da'umsaa wal qabatee dubartiin teennaa hedduutu doktoraa hedduutu ammallee ispeeshaalistii adda addaati hedduutu ammallee midaafirii adda addaati. Kanaaf inshaallah hospitaala dhaabuun ashaaraa gaariidha hubadha. Ashaaraa gaariidha. Nama tokkotu doktora nama guddaadha nama diiniiti. Manneen barnootaa hedduun lakkaa'ame. Dhiyoo kana naannoo hoggaa 8 dura amrii ta'ee hoggaa 10 waan irratti fakkaatu mana barnootaati immoo hospitaala nama biyya adda addaatti 800 ijaare hospitaala islaamaa. Biyyootuma Afrikaa kana keessa amma laalla biyya isaanii addaan baafachuudha baadhee ulamaa guddaadha. Kanaaf gochi keenya gocha akkasii ta'uu qaba. Wanti nu dalaynu waan akkasii ta'uu qaba. Walitti dalaynee jecha qofa jennee dhaabuu osoo hin taane gochaan mirkaneessuu qabna. Kanaaf namni nama birootiif daawaa akka goonu namni biroo fakkeenya kan nurraa laallatu bifa kanaan ta'uu qaba. Haala tolinna nurraa arguu qaba. Akhlaaqni keenya gaarii ta'uu qaba. Ergaan nuti dabarsinu ergaa gaarii ta'uu qaba. Bakki nuti argamu bakkee ta'uu qaba. Dalagaan keenya dalagaa khayrii ta'uu qaba. Kuni daawaa mataa isaa danda'e daawaa guddaadha. Kanaaf uummanni kuffaaraa uummanni nuun faallaadha. Yeroo ammaa kana waan nu dalagaa keenya wal qabsiisanii waa hedduu ilaalaatiin jiranii ijoolleen teessa ijoollee waa akkanaa dalaydu waan akkanaa miidiyaan kun nama saddaru nama dho'isu beeka. Kanaaf nuti waan hin taane dalaguun nurra hin jiraatu dalaguullee hin qabnuuf isiniin jedha. Fajazaakumullahu khairan umrii teessan dheertuu rizqii teessan bal'oo rabbi isinii haa taasisu. Rabbiin jiruu teessan jiruu gaarii rabbi isinii haa jiraachisu isin haa jiraachisu. Nama biyyatti deebi'ee qeerroo kennaa sababee yoo dura biyyammaa jiraatan nagaan biyyatti galanii warra diinaa isaanii kaddamatu rabbi nu haa taasisu. Warra ashaaraa diinaa kanaaf lafa kaa'u rabbi nu haa taasisu. Biyyuu sadarkaa biyyaatitti biyya saniif gumaata maal goonaa waan jedhu mootummaan biyya tokkoo kaayaa. Nu islaamummaa irratti mootummaadha beeka. Islaamummaa irratti mootummaadha. Kulliin keessantis seera jira. Kullummaan keessantis seera waan tisitanirraa gaafatamteen. Abbaan mana ofiititti seeraa wardiyyaa waan eegisa irraatii seeraa mootummaa waan teessisa irraatii seera yaanii warra waan teessisa irraa hoffulu rabbi nu haa taasisu. Warra islaamummaa guddoo irraa hoffulu rabbi nu haa taasisu. Warra quraanaa hoffulu rabbi nu haa taasisu. Quraana gaarii dadhabdee gaarii sodaattee jilaa butuutte sani banii aadamtu baay'atee wallaahi sababa malee ajrii mindaa quraana kanaatiin rabbi ol nu haa fuudhu. Nama garii quraanumaa ol fuudha garii isaa quraanumaan gad deebisa rabbi jedhee warra quraana ol fuudhamu rabbi nu haa taasisu. Ustaaza hedduutu as keessa jira. Naa uffalchanii inshaallah fajazaakumullahu khayran. Wallaahi warra ammallee rabbi jecha ol jaalatee
guyyaa qiyaamaa gaaddisa arshi jala dhaabatu rabbiin haa taasisu. Hedduu isin jaalannaa, hedduu isin kabajnaa. Jechi kenna gochaan mirkanaa'uu qaba. Amaanaan isin dhaamadhu. Wanti nu walitti haasofne, wanti nu walitti haasaa jiru yaa Rabbi ragaa nu bahe subhaanallah. Wanti nu walitti haasaa jirru gochaa fi jechaan mirkanaa'uu qaba. Namni waa namatti millee kamin daa'uun saniin. Namni itti manillee kan milkaa'uun saniin. Rabbiin ammallee nu haa mirkaneessu. Gochaa fi jechi kenna mirkanaa'uu qaba hojiidhaan. Fajazaakumullahu khairan. Kanuma isinitti dhaamadhaa. Hedduu irra dheeradhee namoota qaqqaalitas keessa jira. Kan jala jiranillee jiru, kan gubbaa jiranillee jiru. Hedduu nuuf oolchaa isinin jira kadiiroo keenya. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاك الله خيرا هدو الفادانو لكوت الغلي جاتيتي هدو توكو غلطوما غورسا في نسيا بريدو نورامتني ربي سين راها جالتو تتاني وندو تكاسن سان كيسان بلجنن كاسو نتا دبين سنمو نگرانا نياتي تيسي سسغلي جرو كونكو نمي اويتو جتو رومو وندي سو وابايو كيسا قبا تكا سببي نافتو دندا تكا سببي گند گند تاني ديبامو دندا waa of keessaa qabdi malee akkasitti dhiisuun sun hin mallee wanti kun waan guddaadha amaanaa uummataati. Ana ammoo garaana nyaattee uummata akkatti ilaalan hin beeku uummanni sun na dura dubbata jedhee eegaan ture hanga ammaatitti nama waan kiyya kaasee dubbadhe. Tamiir. Wannaa wayiitu jira beektani ustaaza Anoole Kosseen. Garee wayii qabna turre koreedha wayii asirratti filamtee jira koree Ikaafi naamusa tiitokii jennee asirratti hundeessine jira uummanni kun filate waa'ee maa gandaa wal qoodu wal arraabsuu safuu cabsuu jeeqota keenya xiqqeessuu beekaa keenya kan jiru xiqqeessuudha. Ahmadii kana ol baasimee daqiiqaa takka sakandii takkaaf qofaa gata sakandii shanii namni waa darbuu fila gazzarraayi warra filisteemiti asumaan addiin nasihaa jaa shari'aan isa ol nu baase namni rabbi siilaa fise darbiif. انجزة احمد يا احمد تفضل يا حبيبي معلش بقى عصاتي دي بياتي يا ده كدير جدا كوني نمرة كيس جرا سمان شيء كدير اللي على انا كان يروبا دبتو جيشن سو تو يوناري سلاوني كوانو متاتي ummata gaafii kana dhiyeeffata malee dhuunfaan gaafatu malee ture. Hangarichi illee haga hundeeffamee jire yeroo tura keessa dhagahee waan uummanni wayii akka uummati waan uummataa dhiisi ujoollee madarasaa xixiqqoo barsiisan tanaa Museen eega filame ujoolleetu filata shayini fuudhee bakka hin buusu. Ujoollee filata ujoollee santu buusa gaafa hin ta'iniif. Namni nama hagana gahe nama osoo barumsa qabaate mootummaa ta'ee biyya bulchuu danda'u. Harka uummataatiin filame fuudhanii kararraa maysanii nama sheekaa olumaayii kabajaa dhabanii nama gaafii mirgaa gaafatu deebii silaa deebisuufii qaban osoo ibsuufii qaban keessaa rimuuf godhuun ana ammoo osoo achi keessa akka hoggansaatti jiru hoggansa keessaa baasanii garee san diiganii ka biraa ijaaratuun an akka kiyyatti seenaa bara baraan na keessaa hin baanedha. An akkuma dhugaaf dhaabbadhu na beektan as irratti akkuma rakkataa bira dhaabbadhu. Akkuma miidhamaa dhugaa isaa barbaadu tiyyaas gaafa jallatte hinduu malee irraa deebuu hin danda'u. Jaroota kanneen walillee dhiisuu hin dandeenyu ammaan kanatti wallahi kabajaa keessaniif malee yeroo baay'ee irraallee kaasee haasa'an jedhee furoggaan ture. Amma ammoo natti baay'isanii jiran waan achi keessa haasamullee tokko tokkoon dhagaa. Kana jaalatu kana kabaju achi keessa hafe. Garee san keessa anaaf ustaasa san bicha keessaa ba'e uummata san keessa. Ustaani suniif maaliif ba'e sababa haqqii gaafateef. Sababa dhugaa gaafateef keessaa baafame. Anillee sababa dhugaa dura dhaabadhee falmameef keessaa darbame. Uummanni yoo gaafattanii dhugaa tanaaf deebii quubsaa nama kana ofii achi kenne hanqinni inni qabu ka keessaa baaftaniif keessaan gaafattanii deebii argattan yoo hin arganne ammoo akkan deebii irraa argadhu onnatu godha harka micciiree akkan itti deebisiisu anatu beeka asirratti. Ufii kiyyaa bakka sanuu gadhiisee fi dura bakka kenneef malee uummanni akka adda dureetti olaantummaa nanaa kennee ture. Haa kabajamanii haa jaalatamanii. An sababa hangafummaatiin fuudhee dabarse. Takaleessa fuunee abiyyii dabarsine haadha aarsaa nu kafalchiifte. Wanti kun deemee ammallee humna hin qabu malee bifuma sanii wal fakkaata. Waan uummanni kabajaaf namaa kenne wayii fuudhanii namaa iddoo yoo laatan gaafa dura uummanni osoo lammaa jedhu fuudhanii abiyyi kennanii haadha ammoo aarsaa garaagaraa akka kafalchiisaa jirtu argaarta. Akkuma sana ammallee kunniin hadha deebi'ee osoo nama yaadaati jennee nama asirratti miidiyaa kanarra nusuufan malee nundii kan jennee yaannu. Sheek achi keessaa baasuun gandummaa wal gurmeessanii nama kan keessaa dhiibanii baasuun nama dhugaaf dhaabbatu baasuun
dhugaaf hojjanna jedhanii miidiyaa kanarra haasaa kijiba walii himuun ana yoomillee waan seenaa kiyyaafillee naan taane dhagoos hin fedhu. Namni caalatti itti gubadhan tokkoffaa osoo hin jiru osoo hin du'in osoo namni nan buusin bakka sanii na kaasanii nama biraa bakka buusanii bakka sana hojjetu. Lammaffaa hirmaattonni kun callisanii hooggantoota kana jala ta'anii hoogganamu. Maaf hin gaafanne namni kun maa ba'e? Namni gaafii mirgaa gaafate maaf keessaa rimuuf ta'a maaf hin gaafanne? Horii hoogganaa rammoo nama. Namni sun nama diinaati nama kabajaati maaf hin ba'e achi keessa? Gaafii gaafatellee dhaga'ee jiraan sheetichi sun. Deebii argatuu qaba malee bahuu qaba namni waan dhugaa gaafate tokko. Eega nama dura ta'anii dirqama nama waa gaafatamu. Eega nama hoogganaa jiraatanii waan isaan galiin barsiisan tokko gaafa nama barsiisu callisee waan inni na barsiise guutuurraan fudhadhu waan aan galiin gaafadha dhugaa. Namni eega nama dura taa'e waan dandeettii isaa ta'e hin deebisa yoo hin dandeenye ta'e waliin mari'atee kan sirreessu ta'a. Keessaa baasuu maaltu fide? Namni nama diiniiti kabajaa hin qabne uummata hoogganee uummata socho'ee haqaaf dalaga jedhanii irraa waan amanan. Akkasii warri keessa jirtan waan kan ustaasa shabsuuf kaase nama biraatii miti. Sheekh Kadirii kiyya isin irraa quban qabdani. Koree asirratti murteessine gara tiitokii kanaa murteessinetu jira. Kutaalee 11 keessaa jennee waliif finne irra caalaa warri keessa argamu irra sikkoo mandooti. Sikkoo mandoo keessaa baay'inaan warra gararsiitu keessa argama. Akka baaleetitti anumatu keessa raayunatti fakkaata. Ana keessaa fuudhanii hoggana dura ta'a keessaa darbanii ofii ajandaa isaaniitti fufsiifataa jiran. Ana ammoo gareen maa irratti naasoo hin jedha fayyaalessi kiyya garee kiyyaan ijaare keessaa bayanii garee biraa uummatan. Wal ijaaranii jechuudha. Mee garee sasheer nurra godhaan dubbifna. Kun akhlaaqa badaa waan nama diiguu waan nama mallee balleessaati kun. Sheekh Kadiiroo waan kana beektanii yookiin sagalee kiyya Kadiirii isa jalatti nagaa hirmaannaan waan kanaa akka harcaatiin dhufne fa'in aslee kiyya suuta deema. يلا ساعدوا أحمد يا أحمد من غزة ساعدوه ربنا إن شاء الله يجبر لكم يعني خيركم إن شاء الله يا جماعة بارك الله فيكم يا زوزو معليش بس يعني ما في محل يعني عشان كذا طيب ساعدوا أحمد يعني إن شاء الله أدعي لهم لو ما تقدروا تساعدوا يا جماعة بارك الله فيكم فاطمة محمد أحمد إن كان كركار يا ربي سنا كركار أما فاجي كثيري يا وني بوتني أيه وان سلامان سنين جدو كيستي